إيان نتقفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبيستوت نور الهدى قبي أدت جاللا أكم نجاي قبدني فيا خيسني بغنوف جراتن أنا مكان خيا ام جام بيا أوروبا راي مدنو أني يادين تقوتنا مدتي فرماتا تتماتي برباد أكو يسنو بيتن بيا أوروبا تنخيس دوبرتين تين يباي إنا ننجرتو أن يرغان بيتنا دفيا وبسان وقار إرالا كوفيسي بيو مثلا تين برديا موجي قبر ديتين جرا إيغان هجي قبر دي بودا بلتي جارة شوف مرتيسي هاتو مالي دوبرتين ورمو بيتنا تباينا وين ركم نيف أنيس تنين أني برباد وركتشون دنديني سبب خناف جيتش دوبرتما بيتنا فول اوف مرتيسي دوبرتي وهي بربادة تإسلاما تهجاب اوفت وركده تنهالا في أمل إسي بريدا achi booda akkaan isii fuudhuu barbaadutti himee waltaane achi booda abbaaseetis dubbiseetiin abbaanis haya intalatiyya seefiin kannanaan jee guyyaan iqaa waliif baalamneen iqaa islaamaa naaf godhe achi boodaanis cidha godhachuuf murteessee uffataa fi dahaba isiin barbaaddu mara bitee fi dabalataanis saayibottan qiyya maraa feereetiin cidha bareedaa kan ajaa'ibaa godheef achi booda erga namni walitti nu dhiisee galee booda anis aruuza isii irratti seenuuf qophaahee isii irratti seene yeroo sirratti seenu waan ani yaadintu na mudate yeroo sanitti rifaaturraa waanin dubbadhus wallaalee dubbiin laagatti na danqaramte mudhiinis na cette wanni na mudate muciyyoon ani fuudhe tuni saala lama qabdi kan dhiiraa fi dhalaa jechuudha qaamni isii guutuun akkuma shamaraati guntutaa fi rifeensa mataatis akkuma shamaraatti qabdi rakkoon isiin qabdu saala lama qabaachuu isiiti rabbii waan akkanaa nama mudin guyyaa gammachuutiin achi booda eegaante qotas gabbaa'ee booda of jajjabeeseetumaa yaaboo maaliif akkana na goota maaliif yeroo jalqabaa sanatti himuu dhabde je'eetiin gaafadhe isiinis akkanaan jette yaaboo sitti himuu dhabee sirfachiisuu kiyyaaf dhiifama garuu yeroo san sittiin himuu salafadhe yoon sitti himina dhiifte je'eetiin sodaadhe anis rabbumaatu akkanatti na uume maaliin godhuu danda'a nan qaanyeesinii na waliin jiraadhu namutti nan himin naan jattee miila kiyyara kuftee natti waywaachuu jalqabde bakka anis yeroo sanitti waanin godhuus wallaaleetiin yaaddoon cimtuun sammuutii irratti wal geesse eegas yaanis dura sheekkoota gaafadheetiin murteessiif kana je'eetiin itti hime amma asirratti gaafiin tiyya yoon amma isii firraa hin hiikaje maallaqa dahabaa fi uffataan isii bite kanaan bilaashitti khasaara je'eetiin sodaadha yoon isii waliin jiraadhe ammoo qaama saalaa lama qabdi akkamitti waliin jiraadha yaaboo akkanatti sammuun toona jeeqamaa jirti mee formaata bareedaa ka'anaa simmiin keesii simmiin naaf qanna galatooma anillee takkanatti na uume rabbuma tokkicha yaa jaalalli khiyya wanni sirraa fedhu kanin sirraa fedhu hedduun si jaaladha nan qaanyeessin haalumaan jiru kanaan na wajji qananiiti na wajjin jiraadhu nam tokkottis na nimi waan agarte kan ol kaatee miila khiyyaran khuftee duuba ittiin dhiise firra hoggaan itti dhiisu ittiin qananiine hiikaa isii jarjaruun duratti ulamaa'ii qabna haalli kana kun shari'aatiin keessatti jirti jee hangaan dubbii tana keessa baradhu mee jarjareellee isiin hiikunji wanniin hiikaa tana booda anseef yoon intalatana hiikaa siirratti muradhe waaniin isiif baase cufaasniin dhaba huccuttuma dhiisi wannummaan dhahabaa fi mahariitu waan biraati duuba tanaaf jecha wanniniin iyyannaa tana karaa keessan durfadheef yaada dhaddacha jaalala akka ulama iteenyaan geessanii rakkoo tiyya tana keessa dukkana tana keessa shari'aa islaamummaatiin akkanaa ibsitaniin isin irraa barbaadaa akkana jee obboleessi keenya yaa jara keenya mee isin cuftinuu bakkuma jirtanitti yaa nama sagaleen tiyyatuun bira geessu mee na wajjiin laa ilaaha illa allah akkanuma jaame almulku lillah yakhluqu maa yashaa وله الحكمة في ذلك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ربي قلته موت من تنمساتي وان فدي أوما أكا فدت أوما أومان المونا ما قراه الدون دفتي دوبا أكما الدنيا رقرتنتو نمتكو خمتا لما جر نمتكو خميلة أفوريجر نمتكو خجلان تكو خقبا متا لما جر أومان ربي قراه الدون آن أفتي هجي ربي خيجت وقا أركمي نمسن ججوفي ناسو سادرة موتما ربي
لا معقب لحكمه وان لا ربي هجته خيستي نمني ربي توكيتشا غافتشو دندو هنجرو دوبا تناب جيتشا يا أب ليس خيا تدراتي ديبي ساندراتي وانينجو ilmi muslimaa tokko intalti muslimaa takkaas intala takka hoggafuun matuma saatiifu irina waan qabdu gartee dhukkuba qabdaa jee akkuma san waan ani gartee na ajaa'ibsiisurra biyya Awurooppaa taate namni tokko arra gartee intala dhalaa takka firraa illee ni ilaala maaltu hospitaala geessitee dubrummaa qabdi moo hin qabdu odoonii fi geessite ummanni hospitaalaa san irraa waan abbaan isii dhali laal sitti himuu dhiisee si miidhe ka isiillee haala kanaa wajjin isii kenne isii zallame waan abbaan si dhoysillee hospitaalli sitti hima duuba tanaaf jecha walumaa gallinuu keenyaahuu dhiiraa fi dhalattiis nami dhugaa walitti himuun waan jiraata akka himuun qaanyii dhabuun waan jiruu booreysu awwaaluun waan jiruu busheysurra wanni kanaa yaa obboleessa kiyya nabii keenya dhufte nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam dhalaa fuudhan keessaa takka akkuma kee kanatti kan taltinis hin himin ka abbaanis waan hin himin intala takka taqaamni sii cufti mormaa fi handhura sii jidduun baras qabdu huccuu gubbaa jira halkanuma aruuza seenuuf itti seenan kun hogga huccuu firraa baaftu qaamni sii cufti akka annaniiti adi maal godharree hin jajne dalaga hojii rabbiiti isiin oofne huccuu ta'e uffadhuma jedhaniin akkasitti fuudhanii yeruma san keessatti mana isaaniitiin gayan duuba wanni sirra ture yaa gabricha rabbi odoo ulamaa itti nama malu taate wanni kanaatis uumaan rabbii ni jirti jechaa odoo khabartuu taate arratun illeen si mudattu duuba walumaa galattuu deebisaan karaa gabaabaadhaan addunyaa fi waan adda addaa waan baafte laaluu dura waan boruu gartee rabbii kee duratti itti gaafatamtu waan sanirraa fagaachuudhaatu sirratti jira tanaafuu ummanni kuunsaa jedhan kuni warri gartee kuunsaa jedhaniin kun uumaa rabbiiti bifa hedduu jiran kuunsaan nama meeshaa saalaa dhiiraa fi dhalaas wal cinaa qabu jira kanuma akkasitti rifeensaas akkuma ati jetti harma qabu taree garee rifeensa qabdu takkanaa jira akkuma san ammallee dhiira keessaas dhiira cinaan meeshaa dhalaa qabu kawaan dhiiraa qabu kammoo karaan tokko humnan qabne fakkeenyaaf karaan saalaa fayya karaan saalaa dhiiraa dadhabii qaba gariin ammoo warra gartee saalli isaanii kuni milikkeetumaa jira malee milikkeeta dhiira tahuus milikkeetumaa jira malee saalan qabu jechuudha kakkanaa amma durallee fatwaa gaafatanii intalti dhalaa takka rabbii sirra haa jaalatu gaafii dhaleessitee karaa bilbilaatiin nama kanaa fuudheetiin eega mana waliin gallee hoga meeshaa firraa baasu akka finniisaa qaawa gartee ficcaanuun malee meeshummaan irra hin jiru jettee duuba akkanaalleen mudatti tanaaf jecha atimma wanni sirra jiru kuuntaan haraam callaadhaa nama meeshaa lachuu dalagu nama meeshaa lachuu dalagu saalinis akkuma saalaa jira ni ficcaana saalisiitis akkuma saalaa jira ni ficcaana heeydiinis itti dhufti karaa dhiiraatiinis manigiin irraa dhufa tanaaf jecha yoo ilmi dhiiraa niin fuudha jees intalti tuni saala ni qabdi laal yoo isiin dhiiraan heeruma jettees ka isiin heerumtu sun meeshaa qaba garuu meeshaa biraa cinaa jira kakkanaa kun haraam calla tana irratti khilaafni ulamaa jidduutti hin jiru odoonii fi godaannisni nama garii meeshaan qaama keessatti awwaalameeti tulluun teessi warreen akkanaa karaa meeshaa ammayyaatiin hospitaala dhaqanii yoonii fi baqaysan warra meeshaan isaa dirree baatuuf jira tun ammoo qaama cufaan dhalaadha jalaan dhiira
meeshaan silachuu eega fayyaa taatee waan kana agarte isi wajjin jiraachuun haraam callaadha akkuma nabiin keenya gaggeesse sanitti geeysi abbaa bira gattaa itti himi si gala haqa khiyyaas naa kenniji haqa kee gaafadhu waan isinnan himin jetteef namatti odeysuun dura ifumaa geeysi waan san naa kennaa jir ammoo maharii si gala waan ittiin dabalaminiif maharii gooteef cinaa fudhadhu cinaa dhiisuuf dandeessa yoo itti dabalamte immoo akkanumaa wajjin mahariin tasiiti walumaa galattu waliigallee tanaaf jecha rabbiin gartee tawaan dabre kana cufa si irraa fachiiftu tagartee ammallee dhalaan akkanaa addunyaarra ni jira dhiirti waan akkanaa qabdus ni jirti jettee waan kanar gorsa siif ta'u rabbiin tanallee haa godhu rabbii tokkicha sii kadhannaa hujiin rabbii nama jejuun taatu rabbiin tagartee karaa cufaan rakkoo yaadaa kana sirraa cuqqaaltu rabbi siin haa dhaqqabu jennee sii kadhanna ammoo nasihaan siif yaadu yaanniniin sinqeessu karaa dandeemuun karaa biyyaa qaceeli karaa biyyattii hatti dhalattee dhaqi feetu magaalaarraa feetu baadiyyaarraa si galee intala gartee dhaloota kee keessa dhayxee intala tana naa laala amma dhiirtee hanga si ilaaltu qabdi mormaa ol miila hanga si ilaaluu qabdi atillee hangasuma dandeessa karaa biraatiinis waan akkanaan na mudate jii intala san garta intala san tasilaa fuutu waan akkanaan na mudate ukkuba qaama keetirraa waan qabdu qabdaa jiiti halaal keeti nabi rabbi alayhi salatu wassalaam namoonni sahaaba hogga dhaqee intala takka laallatanii intalti sun isaaf taatee nabiin rabbi oduurraa dhagee gurbaan kun intala kadhachuu isaa beeke laallattee qaceellotti boo laalladhe abootti deebi'ii qaceelloon laali jaantuba maaliif hattaa la waan biraa dhabe inna fi a'yunil ansaari shay'an laal ummanni ansaartootaa kun uumaan isaanii kana deebi'ii laali jaan kun baan nama agarsiisa jechuun akka gartee booda mamni dhufu wanni laalaniifis akka jaalalti zalaalam nama jidduu jiraattuuf tanaaf jecha warri gartee bultii jaariinsa kanarratti suuraa irratti irkattan if keessa deebi'a suuraa yeroof haa taatu malee wanni wal bira odoo jirtanii suuraa gaafattuuf hin jiru waan walitti dhufuu dandeeysaniin intala tana qaceellottaa itti ilaalladhu tafagoo yoo taate hanga dhayxee laaltu suuraa yoo laalte rakkinaa miti garuu suuraa irratti hin irkatin namni suuraa gaafa joollummaa ergeeti ta yeroo san jiru umriisa dhiirame gagarre akkasii Ameerikaa kanarra gaafa suuraa gaafa dardarummaa erge intalti wallahi hoggacha irraa dhuftu isa arri qabu gar agarte akkamittiin karaa kana wajjin deemaa abbaa kiyyaan jedhamu maaliin ja'a jettee meeqaatu ganda keessatti baafate duuba tanaaf jecha islaamummaa keessatti sodaan qaanyiin hin jirtu inna allaha laa yastahii min alhaqi rabbiin haqa dubbachuurraa harrabanee gaafin itti aantu